Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirra jettu ilmaan Oromoo. Ashamartu kuni ilmaan Oromoo akkam fayyaaraa jirtanii. Ardhammoo waan bareedu takkaan isiniif qabadhee dhufe. Wanni kunis maal jechuun keessan oolamu. Akkaataa jechuudha FB keessan jechuu Facebook keessan namni takkallee waan barbaade isin jala taajii godhuu hin dandeenye saniin isin garsiisaa jechuudha. Yeroon kana isiniin jedhu namni takkalleen jechuu FB keessan jalatti waan isin hin barbaanne takka isin jala godhuu hin danda'u. Taajii isin jala godhuu hin danda'u jechuudha. Isin galtee wanti sanis maali jechuun keessan hin oolamu. Amma fakkeenyaaf namoota baay'eetu jechuu FB kiyya jalatti waan barbaadan na jalatti barree wanti godhuu danda'a jechuudha. Na jalatti godhuu danda'a. Fakkeenyaaf isiniin agarsiisa. Amma fakkeenya FB kun hidhamee ture, hidheetiin ture akka namni hin goone yoo booddee tana baname jechuu waan isin agarsiisuu barbaade. Ni argitan jedhee yaada Alex kan yaala oduu keelloo kana fakkeenyaaf amma na jalatti godhamee jira isin yoo haala kanaan namni isin jalatti godhuu akka hin dandeenye jechuudha. Namni takkalleen akka isin jala waa takka godhuu hin dandeenye isin agarsiisaa jechuudha. Okay. Isin jalatti FB isin jalatti isin qofa malee namni biraa takkallee nu akka isin jalatti godhuu hin dandeenye sanin isin agarsiisuu barbaadu. Fakkeenyaaf lamisaale kanaa jennu kunoo hin argitan jedhee yaada. Hin argitan jedhee yaada buleen kiyya isa kana on fakkeenyaaf amma argitanii faayidaa Illiyaas jalatti faayidaa Illiyaasii gullee post jalatti godhee jira jechuudha barreeffama kana jechuudha. Barreeffama isa kana jechuudha. Takkisee jala gootee jirti. Akkana isin duraa hin taaneen isin agarsiisa. Afaan bu'aa. Sanin dura YouTube chaanalee kiyyaaf warreen haaraa ta'an YouTube chaanalee kiyyaa warreen hin qabne subscribe godhan hanga ammaatti YouTube chaanalee kiyyaa akka seentanii subscribe gootan asumaan isin gaafadhaa jechuudha. YouTube chaanaleen kiyyaa faamituudha. Dhiifama. Faamituu subscribe. Okay. YouTube yang dia faham YouTube ya, faham YouTube ngerti jadi ya dah. Sakana YouTube yang dia, asarat apa itu? Iya hono isakana YouTube yang dia, isakana YouTube yang dia, isakana berarti subscribe buket tanah, subscribe buket tanah ngerti jadi ya dah. Jika kana subscribe kan okay rejatani sanin booda mallattoo bilbilaa takkaa bika kanatti isiniif dhufa bika kanatti isa san gadhootanii all bakkeetu irra kaa'achuu hin dagatinaan isinin jaa asumaan gara barumsa keenyaatti seenna. Barumsa keenya gara barumsa keenyaatti yeroo seennu feesbuukii keessan jala ni seentanii feesbuukii keessan ni seentanii Facebook keessan keessa yeroo takkaa fi FB keessan jala ni galtanii FB keessan keessa yeroo takkaa fi hin galtanii as jechuudha. Bakka kana setting gender privacy feetu kana jala ni seentanii achiin booda maal dhuftanii setting bakkeetu keessa dhuftanii setting bakkeetu keessa dhuftanii setting bakkeetu tan argitan jedhee yaada as keessa dhuftanii all deemtanii osoo olooftanii jechuudha. Olooftanii okay in argitan jedhee natti fakkaata. Isa kana kuno time line in the tagging fayyadamu irra kanarratti akka yeroo takkaa fi asirratti akka yeroo takkaa akka gootanii saniin booda absaatu akkasumatti waayitiin kiyya dadhabaa waan ta'eef
link is not followed. Okay, dhiifama obboleeyyan kiyya wantiidha. Link bakka kanarra YouTube wantiin isaa asirratti break ta'ee jira paaswordii irraa qayyaree amma ture. Okay, absaa. Shootaan baay'ee dadhabaadha. Shootaan baay'ee dadhabaadha. Achiin booda jechuudha. Gisee isa sanirratti of timeline and tagging ka yoo kanarratti of keetan friends of timeline ka yoo kanarra dhuftanii dhiifama friends of timeline ka yoo kan argitan jedheeti yaada. Dhiifama obsaa isiniif irra deebi'a. Bika kana sirriitti addaa isinii ba'uu barbaachiste. Okay, dhiifama obsaa. Okay, noon alaa isa kana jechuudha. Isa jalqabaa jechuudha. Isa jalqabaa kanarratti friends who can post on your timeline ka yoo kanarratti of keetan san booda nabsa akkasumatti san booda alaatu on limit akka friends siin jaa ala dirqamati on limit irratti deeffachuu qabda. Maaliif ammoo friendiin kee asirra kun ammoo kanarra yoo goote isa kanarra yoo gootanii friendiin keessan jechuu isin jala taaj godhuu danda'a isa kanarra yoo gootan. Kan ammoo x maal ta'uu qaba raayitii keessan filannoo keessan kana ta'uu qaba. Kanarra gabbuufattanii jechuudha. Okay, kanarra gootanii alaas amma dhumatee jira jechuudha. Alaas sanumaan isin garsiisuudhaaf dhufee waan isinitti tures dhiifama obboleeyyan kiyya jabaadhaa inshaallah takkanaatiin rabbi isin faana haa ta'uuti jabaadhaa inshaallah.